रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa har'as kunoo sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbanoota lamaan darbaniif walitti aansinee isinii dhiyeessaa kan turre ergaa sagalee waaqayyoo lubaa Bulii Bayyanaatiin nuu dhiyaatu mataduree humna amantootaa jedhuun kutaa 1ffaaf 2ffaa isinii dabarsinee turre har'aa kutaa 3ffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kanan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa Robsan Makootii faarfannaa kanaan karaa ergaa sagalee waaqayyootaan isin ceesisa. Ala wal gadisa yote yundumtisa kogaran sitijisa nadabe sabdin kuta jecha ken kanabata runko sinkangoto kangarana rasu njiru etunsi kabu kangarana rasu ali umulatu abdina kutete latina ndebiso kangarana rasu njiru etunsi kabu kangarana rasu ali umulatu abdina kutete latina ndebiso abdi kona fana gafanduma garanko insodatu wanta 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 humna ko kana badati baranduba kana batedemu mogolenko tasanambu inyatamu gadinademu umnako kana madati baranduba kana batedemu mogolenko tasanambu inyatamu gadinademu etunsi kabu abdin kutadu jirtaatinafi halan sodan etunsi kabu abdin kutadu jirtaatinafi halan sodan nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u attam jirtu waaqayyoo nu gargaaree ammas kunoo walitti deebineerraa kutaa sadaffaadhaani nana mana kutaa lamaan darbanitti akkasiin eebbifamtan humni barbaachisaa akkasii akka inni ta'e akkasiin hubattan humni maddi humna kanaa immoo mata dureen keenya humna amantootaa waan jedhuufi humni amantootaa kun eessaa maddaa waan jedhu isa darbe dubbadheera hafuura qulqulluuraa maddaa humni amantootaa waaqayyo biraa madda maddisaa achi
waa'ee humnaa immoo yeroo ilaallu waaqayyo amantootaaf waa'ee humnaa irratti waan lama godha inni dura humna isaatiin isaan guuta inni lammataa humna isaanii kana hin haaressa isa amma keessa deebi'uu nan barbaachisu ilaalleerra. Amma xumura irratti maal jennee xumurree waa'ee humna haaressuu yeroo dubbannu Isaayyaas boqonnaa 40:27 irratti waa'ee humna haaressuu kana yeroo dubbatu Joobira fudhate fakkeenya Joobiraa fudhate jenne kutaa sana dubbisee tan ammas irra deebinee gabaabaa galateeffannee sagalee waaqayyoottiin seenaa akkas jedha sagalee waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 40:27 kaase. Yaa Yaaqoob yaa Israa'el karaan koo waaqayyo duraa dhokateera firdiin koos waaqayyo birattis anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbattaa maaliifis komattaa ati hin beektuu ree hin dhageenye siree waaqayyo gooftaan bara baraan jiraataadha. Inni isa guutummaa biyya lafaa uumeedha. Inni hin muduqu hin dadhabu hubannaa isaas namni qoree bira hin ga'u. Inni warra dadhabanii fi humna hin kenna warra aangoo hin qabaanneefis jabina hin kenna. Ijoollonni hin dadhabu hin muduqu dargaggoonnis gufatanii hin kufu. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Olis akka Joobiraas balali'anii ol hin ka'u hin fiigu garuu hin dadhabanii hin adeemu garuu hin muduqaniidha. Haaleluyyaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Har'as yeroo kana nuuf laatte akkasii dhaggeeffannuuf yaa waaqayyoo walitti nu fiddee maqaan kee maqaa Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee humnaa kadhachaa irra waa'ee humnaa barataa jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna ittiin si tajaajillu humna ittiin yaa waaqayyo mana kee keessa jiraannu si wajjiniin amma dhumaatti deemnu dhuga baatuu kee taanee yaa waaqayyo fakkeenya gaariidhaan jiraachuu dandeenyu humna waaqummaa keetii ati nurratti dhangalaasi. Obboloota koo amma na dhagaa jiraniif yaa waaqayyo humni gooftummaa keetii isaaniif haa baay'atu. Namni humna dhabe namni yaa waaqayyo dadhabee jiru namni kadhannaa dadhabe gooftaa gara keetti dhufuudhaan sitti maxxanuudhaan sagalee kee yaa waaqayyo dubbifachuudhaan yeroo kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin humni isaanii haa haaromu. Nan kadhadha sagalee kana utuu dhaggeeffatanii humni hafuura qulqulluu isaaniirra haa buufatu. Ama duuka buutota keetiin yeroo hafuurri qulqulluun isinirra dhufu humna hin argattu Yerusaalem Samaariyaa akkasumas Yihuudaa keessatti handaara biyya lafaatti dhuga baatu koo hin taatu jette. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba kee humna keetiin guuti. Yaa waaqayyo saba si jaallatu saba si tajaajiluuf of kenni. Amantoota waldaa kiristaanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna waaqummaa keetii isaan keessatti haaressuun jaalala kee haa ta'u. Jaarsoliin haaroman faarfattoonni haaroman humna waaqayyootiin yaa waaqayyo lallabdoonni haaroman raajonni haaroman hunduma keenya humna kanaan nu guuti. Humna malee hojii kee hojjechuun hin danda'amu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namni hundumtuu humna keessa waaqarraa argatu. Raas kabaa jeelaa diimaa kiroodiyaa. Shira bagando rabala basimanta rabala bossa. Rispeje hallelujah. Galanni siif haa ta'u Yesuus. Nan kadhadha mandas pijili bigando. Hallelujah. Robas babababasia. Hallelujah Yesuus. Hallelujah. Amma nan kadhadha namni tokko humna argatu. Amma nan kadhadha namni tokko yaa waaqayyo humna fayyisuu haa hidhatu. Humna seexana baasuu haa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna lallabaa diimaas pedimaa groodiyaana maakroobaa. Amma namni tokko humna ittiin lallabu argatu. Humna ittiin raaju namni tokko argatu. Waan kana gootuuf si haa galatu. Galanni lafarratti waaqarratti siif haa ta'u. Ammas nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Haaleluyyaa. Oh Yesuus guddaadha. Oh haaleluyyaa. Oh raabasi. Haaleluyyaa. Oh haaleluyyaa. Rabasa karabadiyaa. Irramas haaleluyyaa. Oh hafuura addaatu jira obboloota. Utuma raadiyoo kana lallabuutu Raman todabas mashigas hallelujah. Oh ifama guddana godha gaweetu mantu bagalabo saparra diamassa. Oh galanni siif haa ta'u hafuura qulqulluu maqaan kee eebbifamu. Irramana masi parabora. Hallelujah hallelujah. Oh ifama guddaa obboloota koo galanni gooftaaf haa ta'u. Akka lafarra burraan ceeneefi mantu rabagana masi parabora dias. Hallelujah. Obboleettiin koo amma humna hidhattu. Hafuura addaatu narra dhufe. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Haaleluyyaa waa'ee humna lallabee humna waaqayyoo gooftaan kan eebbifame ta'u. Egaan Isaayyaas maal jedhee dubbata? Oh haaleluyyaa. Ameen ameen. Warri waaqayyooni
abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffamaa akka joobiraas ol ka'anii hin balali'u eega jedhee booddee olis hin ka'edhee hin fiigu garuu hin dadhabanii jedheetu akkas jedha ina deemuu garuu hin muduqaniidha. Baay'ee nama dinqa. Kanaaf Isaayyaas nama waa'ee nama humnaan guutameetiif nama humni isaa haareffamuu tokko mallattoo joobiraatiin kaasee dubbata. Maaliif jedhee yaade? Maaliiftu joobirri filatame? Joobirri waan biraadhaaf filatame tun ta'in joobirri humna guddaa qaba. Joobirri humna guddaa waan qabuuf biyyooti baay'een joobira kana mallattoo alaabaa yookaan faajjii biyya isaanii godhanii fudhataniiru joobira. Biyyooti kuni ilaalaan jira dhiifama. Biyyooti kuni maaliifitu joobira kana fudhatan? Maaliif isa darbe irratti dubbadheera? Allaattii biraa maan fudhanne? Warra akka culullee, warra akka quruu, warra akka allaattii kan biraa maaliif hin fudhanne? Maaliif? Joobirri mallattoo humnaati. Biyyoota kami kani alaabaa isaanii kana irratti dhiifama faajjii isaanii kana irratti yaadaa biyyoota maaliif agartanii toota alaabaa isaanii irra mallattoon joobiraa kan jiru biyya warra akka Albaaniyaa, Ekwadoor, Meeksikoo, Sarbiyaa, Moldooviyaa, Ijipt, Kaazakistaan, Montenegroo biyyooti kan biraan jiru jedhaman kun joobira mallattoo alaabaa isaanii godhatanii alaabaa isaanii irra jira joobirri. Biyyuma Ameerikaa guddoo kana yoo argitan amma faajjiin isee keessattuu inni guddaan isaa joobira. Maaliif? Kun maal isaa humna qabna jechuudhaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Silaa mallattoo kana nutu qabaachuu qaba. Garuu gaabbuleessi keenya Isaayyaas raajii isaa keessatti warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii hin haareffamaa. Waa'ee joobiraa amala isaa tokko tokkoon isinitti himaa jedheetan xumure yeroo darbe. Amala joobiraa kan yeroo raatan inni tokkoffaan joobirri rooba jalaa hin baqatu. Allaattii kan biraa yoo agartan yeroo roobi dhufu dhattee muka jala dhokatti. Dhattee holqa keessa dhokatti yookaan waa jala teessi. Joobirri garuu roobni yeroo dhufu waan nama dinqu rooba gararraatti ol ka'ee ol fagaatee barrisuu danda'a. Maal jechuudha kun? Roobii isa gajjallaatti hafaa inni garuu ol ka'ee barrisaa jechuudha. Waan nama dinqu humna guddaa qaba ol ka'ee barrisuudhaaf. Wanta irraa barattan qabdu joobirarraa. Maqaa Yesuusii waaqayyoo ija keessan banee qalbii keessan banee waa isin hubachiisu. Rakkoo gararraatti jireenya rakkina keessa jirtan gararraatti waaqayyo akkasi barriftaniif isin gargaaru. Inni lammataa maan yoo ittanii na gaafattan joobirri amala isaa keessaa inni tokko qilleensi jabaaniif bubbeen hamaan yeroo dhufu hin sodaatu joobirri. Bubbee bubbisu qilleensi muka jijjisu waan meeqa haxaa'u yeroo dhufu joobirri garuu maal godha? Joobirri baalleensaa kun baay'ee bal'aadha. Joobirri humni isaa kan inni ittiin madaalamu bal'ina baallee isaatiin. Baalleensaa hamma bal'ateetu humni isaas akkasuma guddaadha. Joobirri tokko yeroo tokkotti waan kiiloo 10 ta'u harqeensa isaa kanaan qabee baatee barrisuu danda'a. Yaadaa kiiloo 10 hammam akka inni ulfaatu. Mucaan tokko illee yeroo dhalattu kiiloo 4 yoo guddatte. Mucaan waggaa 8 yookaan 11 kiiloo hin beeku hammam akka inni ta'u. Lafaa fuudhee kiiloo 10 waan ta'u barrisuu danda'a. Egaa joobirri yeroo bubbee amaaniif qilleensi dhufu maal godhaa? Hin baqatu jala, hin sodaatu. Inumaa'u baalleessaa kana diriirseetu baalleessaa kana hin rukutu qilleensa bubbisu sanarratu sodaa malee akka nama bashannanu qilleensicharra bashannana. Baay'ee nama dinqa kun humna jabaa qaba. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bubbeen bubbisu eessa raasuu danda'a garuu sin fudhatu. Bubbee sanarra humnati ittiin balaliitu waaqayyo siif kenna. Amala joobiraa keessaa sadaffaa. Joobirri kiiloomeetirii 2 hamma 3tti gubbaa achi fagoorraa lafarratti waan akka hantuutaa, waan akka bofaa, galaana keessatti waan akka qurxummii asii gadi ilaaluu danda'a. Kiiloomeetirii 2 hamma 3tti. Maal jechuudha kun? Ija humna qabu qaba. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ija kan seexanaaf kan biyya lafaa adda baafatu. Wanta addaa humna addaa maqaa Yesuusii waaqayyo si haa hidhachiisu.
Joobirri jakkasii qaba. Jedheetu bishaan keessaa qurxummii fuudha. Arfaffaa. Joobirri waan du'aan nyaatu joobirri. Takkaa waan du'aa waan jedhamu nyaatu ajjeesee nyaata malee. Waan tottora akka allaattii warra kaanii akka waan goggocorroo waan akkasii joobirri nyaatu. Dhiyoo kana ilaalaan ture maal godhaa? Bofa dhaqee lafatti gadi qabeetu qeensaan waan nama dinquun arge. Qeensa isaa sanaan irra jeteetu bofi mataa duwwaa tasichas lubbuun keessaan baanii asicha akkas akka godhata. Inni mudhii bofaarra qeensa ilkeessaa kanaan dudda bofaa rukutaatatu cuffatee nyaata irra. Lubbuun utuu keessaan bahin isa booddee ajjeese ofiisaatii nyaata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a namni baay'een humna dhabuurraa kan ka'e waan du'aa nyaata. Lallaba du'aa. Faarfannaa du'aa waan waaqayyummaan keessan jirre waan hin taane. Waan jireenyatti nama hin geessine isinii galadhee yaada wanti jechuu barbaadu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun isinirraa haa citu. Shanaffaa. Yeroo barrisu joobirri yoo du'e allaattii kaanii wajjiniin hin barrisu. Joobirri kan inni barrisu joobiraa wajjin. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eenyu wajjin deemtu sinarra? Eenyu wajjin deddeebitu? Akka keessan isa kadhatu moo? Isa humna isin keessaa fudhatu moo? Isa isin ajjeesu moo? Eenyu wajjin deemtu? Amalli joobiraa keessaa inni shanaffaan kana. Inni ja'affaan amala joobiraa keessaa inni ja'affaan joobirri ishee dhaltuun jaalallee yeroo barbaaddu yookaan hiriyaa yeroo filattu maal gooti waa lafaa fuuteetu utuu wajjin barrisanii gadhiifti. Yeroo isheen gadhiiftu inni dhiiraa dhaqee fiigeetuun tuunni lafa bu'in qabee fida. Eega salaaltee booddee ammas ol fagaatteetu barrifte gadhiifti. Yeroo lammataa inni dhiiraa dhaqee qabee fideetti kenna. Yeroo kana madaaltee ilaalteetu jaalallee cimaa ta'uusaa ilaaltee humna qabeessa ta'uusaa ilaalteetu of gattee ofitti laatti. Akkasitiin kaadhimaa filatti. Egaa inni dubbachuu barbaadni dhumaa joobirri waggaa 30 amma 40 biyya lafaa kanarra jiraata. Garuu maal ta'a booddee kan nama dinqu kana. Joobirri kun waggaa 30 yookaan 40 booddee hin du'u. Maal godha? Dhaqeetu dhagaa gidduu gaara gidduu dhokatee ji'a 5 amma 4 achi keessa dhokateetu huuruusaa isaatti waa cuffatu kana isa dabee irratti dulloome kana dhagaatti rukutee ofirraa cabsa. Baallee isarra jiru kana immoo harcaaseetu ofirraa baallee haaraa biqilchee ji'a 5 booddee humna haaraa godhatee humna haaraa fudhatee ji'a 5 yerootti baalleen ofirraa harca'u eeggatee turee humna isaa kana haaresseetu waggaa 40 immoo jiraachuudhaaf ammas deebi'ee ka'a. Ol ka'ee barrisuu jalqaba. Waaqayyo warra abdiidhaan isa eeggatan humna isaanii hin haaressa. Obboloota ko xumura lallaba kootii irratti waaqayyo humna keessan haaressu. Obboleettii ko kadhachuu akkati dandeessuuf faarfachuu akkati dandeessuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo humna kee haaressu. Amantoonni humni isaanii hin haareffama. Humni waaqeffannaa isaanii hin haareffama. Humni lallaba isaanii hin haareffama. Humni isaan itti gooftaa wajjin jiraatan hin haareffama. Joobirarraa maal barattu? Joobirri mallattoo humni haaromuuti. Joobirri mallattoo ittiin humnaan hojii waaqayyoo hojjetuuti. Kanaaf waaqayyoo mana isaa keessatti barri keessan akka gammachuudhaan xumuramuuf humna isaatiin isin haa guutu. Waaqayyo humna keessan haaressu. Waaqayyo immoo hunduma keenya haa gargaaru. Kanaaf gaa Isaayyaas mallattoo joobiraa fudhateetu barumsa kana nu barsiise. Amantoonni humnatti isaan barbaachisa. Humna malee hin danda'amu. Cubbuu irratti humnatu nu barbaachisa. Seexana irratti humnatu nu barbaachisa. Biyya lafaa kana mo'annee jiraachuudhaaf humnatu nu barbaachisa. Humni kun immoo kan inni dhufu waaqayyo biraa nuuf dhufa. Waaqayyo biraa nuuf ta'a. Humna kana kan nuti argannu hafuura qulqulluurraa. Firoota tokko isinitti himu sagalee waaqayyoo irraa fagaannee gooftaa Yesuus Kiristoos irraa fagaannee humna kana argachuu hin dandeenyu. Namooti hin kadhanne xumurratti dubbadha. Namooti kadhannaa hin kadhanne. Namooti sooma hin soomne humna hin qaban. Dhugaan isinitti hima humni waaqayyoo kan inni keessaan nu argatu kadhannaa keessaan. Kadhannaan lafatti humna waaqayyoo hidhannudha.
kadhannaan humna guddaa qaba. Jilbeenfatanii fuula waaqayyoo duratti soomaan sagaduun waa'ee biyya ofii, waa'ee ijoollee ofii, waa'ee maatii ofii, waa'ee jireenya amantii ofii, waa'ee tajaajila ofii mata duree garaagaraa irratti kadhachuudha baannaan. Amanaa ta'ee kan hin kadhanne tokko dhugaan isinitti majala muree kadhannaa kan hin beekne tokko humna hin qabaatu. Qulqullinaan holy life jiraachuu hin danda'u. Qulqullummaadhaan waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf hin danda'u. Namni dogoggoruu hin danda'a. Deebi'uudhaaf mana waaqayyootti kadhannaadhaan fuula waaqayyoo duratti kufa. Soomaaf sagadaan fuula waaqayyoo barbaaddadha. Namni akka joobiraa humna isaa haaressuu barbaade waan biraa gochuun isa hin jiru. Iddoo aarsaa isaatii keessa dhaqee akka joobirri dhaqee tulluu gidduu ji'a 5 taa'e. Baallee ofirraa harcaasee ka'e obboleessa ko ba'aa sirra tuulame. Wanta si qabe obboleettii ko ofirraa harcaasuudhaaf yeroo kadhannaa dhuunfaa keetii qabaachuu qabda. Fuula waaqayyoo duratti soomaaf sagadaa yerootti ofirraa harcaaftu qabaachuu qabda. Yeroo sana akka haaraatti waaqayyoo humna keenya haaressa. Diina irratti humnaan mo'ichaan bahuu dandeenya. Dhukkuba irratti humnaan bahuu dandeenya. Jireenya amantii irratti humnaan deddeebi'uu dandeenya. Waldaa kiristaanaatiif waaqayyoo humna dabaluuf. Waldaan hin kadhanne humna hin qabdu. Kadhannaan the key point to receive the power of God. Gooftaa biraa hin kadhattaa obboleetoo akka maatiitti hin kadhattu. Akka maatiitti. Akka nam tokkotti hin kadhattu. Akka waldaatti akka kwaayiriitti wal geessanii kadhattu yeroo soomaan qabaattu. Kun hin jiru taanaan humni hin jiru. Waaqayyoo humnaan isin haa guutu. Akkasumas immoo humna keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo haaressu. Yeroo qabaattanii waan qoradhaa irra deebi'aati waa'ee joobiraa kana mee irra deebi'aati intarneeta keessaas kitaaba adda addaa irraa dubbisa. Waaqayyoo waan baay'ee achi keessaan nu barsiisa jedhee namana maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa galanni siif haa ta'u irra deebi'een kadhadhaa obboloota koo kana ammas deebisii humnaan isaan guuti. Humna keenya hunduma keenya ati haaressi yaa waaqayyoo iddoo aarsaa keenyaati nuuf haaressi. Jireenya amantii keenyaati nuuf haaressi yeroo hundumaa yaa waaqayyoo. Hafuura keetiif sagalee kee keessaan nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa yaa waaqayyoo. Wanti si biraa hin taane, wanti wangeela irraa hin taane, wanti yaa waaqayyoo gooftaa waaqummaa kee biraa hin taane jireenya keenya irraa harca'u. Ba'aan obbolaan koo baatanii deeman. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nu gannu qabe. Kan akka nuti ol hin kaane akka joobiraa ol baraniinee hin deemne nu godhe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin anarraas namoota na dhaggeeffatan irraas kan harca'e haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa ba'aan ati nun baachifne nurraa cabu. Gooftaa Yesuus Kiristoos waan nu dhageesseef si haa galatu. Haaressi humna obboloota kooti humna waldaa kiristiyaanaa. Humnaan nu guuti ati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo humna kadhannaa nuuf laadhooti. Fuula kee duratti deddeebi'uu kan dandeenyuuf ati nu gargaari. Keessumaa immoo nan kadhadha cubbuu keenya nuuf dhiisi. Nutti hin lakkaayin. Namni yeroo kanatti yaa waaqayyo cubbuu isaatiif kasasama. Cubbuu isaatiif yaa waaqayyo gadoof qabu yeroo kanatti yaa waaqayyo mo'ichaan akka inni ka'uuf ati isa gargaari. Nu wajjiniin ta'i irraafaa yeroo keenyaati nurkaa fuudhi. Galanni lafarrattis waaqa irrattis bara hamma bara baraatti yaa waaqayyo siif haa ta'u yeroo nuuf laatteef si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. wal gaddisa yoo ta'e hundumtisa kogaraan sitti jisa nadaabe sabdiin kutaa jecha kan kana baata runko sin kan gootoo Kangarana rasu injiru edun sikabu kangarana rasu Ali mulatu abdina kutete lantuna ndebiso Kangarana rasu injiru edun sikabu kangarana rasu Ali mulatu abdina kutete lantuna ndebiso Abdi kona fana gafanduma garanko insoda tuanta 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 Abdi kona fana gafanduma garanko
koo hin sodaatu waan ta'ama abdii koon afaan gaafa dhumaa koo hin sodaatu waan ta'ama abdiin koon afaan gaafa dhumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama abdii koon afaan gaafa dhumaa koo hin sodaatu waan ta'ama humna koo kana baadaati baran dhumaa kana baatee deemu mogoleen koo tasanambu inyaatamu gadina deemu humna koo kana baadaati baran dhumaa kana baatee deemu mogoleen koo tasanambu inyaatamu gadina deemu etuun si qabu abdiin kutaadhu jirtaati naafi haalan sodaadhu etuun si qabu abdiin kutaadhu jirtaati naafi haalan sodaadhu yaadawwani kana yaadutu jira nimma koda fuudhatee nafteerani kara boriif sunnan nabu kana nama nuutisa inni hunda danda'a jecha sana geggeessa humna sana geggeessa yaadawwani kana yaadutu jira nimma koda fuudhatee nafteerani kara boriif sunnan nabu kana nama nuutisa inni hunda danda'a jecha sana geggeessa kan garaana raasu kana sodaachisu iddoon dhumaatti si kana geggeessu kan garaana raasu kana sodaachisu iddoon dhumaatti si kana geggeessu Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tableainsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura.